Hankanaan gallee jechaadha viidiyoo kanarratti kan isin argitanii. Dhugumaa XX taalentiin kun miidiyaa maalii jettanii yaaddu? Akka sammuu keessanitti miidiyaa maalii jettanii yaaddu? Miidiyaa namni dandeettii isaatiin dhufee irratti dorgomuu jedhamee kan dubbatamu sana dubbii qofaa moo dhuguma kanadha? Dhugumatti kan isin argitan amma asirratti jechaadha. Yeroo darbee Siwudii keessatti halawaa kan jedhamu tokko hafuura warra hororii ayyaana hororii jedhanii ayyaana seexanni ayyaana kabajattus hin qabdu ayyaana kabajaa turan. Hafuura badaa, hafuura xuraawaa, hafuura darbatame duukaa jechaadha. Hafuura seexana daabiloos duukaa jechaadha. Daabiloosiif ayyaanni kabajamus hin jiru. Asirratti ayyaanni suni osoo addunyaan waa'ee sana dubbatee hin fixin gara miidiyaatti ammoo gara miidiyaa taalentii XX jedhu kanarratti dhufanii miidiyaan kun dhaggeeffataa hedduu qaba jechaadha addunyaa kanarraati. Namoonni miidiyaa kana ni ilaalle jiru jedheen yaaduun yeroo kanatti jechaadha. Akkuma argitan jechaadha. Viidiyoo kana amma inni isinitti agarsiisaa jiru kuni kan halawaa sana duukaa hororii jedhamanii ayyaana hororootaa kan kabajan duukaa kan ol fakkaatudha. Feesiin asirratti taalentii agarsiisaa jiru kun. Jimnaastikii taatee bakka taatee namarraatii dhalli namaa hin ta'a jedhamee yaadamne tasuma jechaadha. Kan akka yaada keessanitti maal jettu? Addunyaan kun maalirra jira? Addunyaan kun maalidha jettanii mirkaneessitume? Haala kanaan ol biratti qabdanii. Kunama maal nutti agarsiisa fakkeenyaaf akka keessanitti kanarraa maal barattu? Taalentii kanaan dorgomee amma dhalli namaa kana tasuma namni dhufee akkasitti dorgomuu danda'u hin jiru. Kun namoota tokko dhala namaa nama tokko dorgomuu osoo hin taane seexanummaa isaanii addunyaa kanaaf ibsaa jiru jechaadha. Addunyaan hundi seexanummaa isaanii akka isaan fudhataniif. Akka addunyaan hundi seexana kanaaf harka laatee seexana kana waliin dandeettii kana fudhatee jiraachuu barbaaduttidha jechaadha kan isaan miidiyaa akkasiirra fidanii wanta kana mul'isan. Kanaaf jechaadha addunyaan hundi harka daabiloos yookiin immoo harka Lucifer jala akka galuuttidha jechaadha kaayyoon isaanii. Wanta kanarraatii of eeguu qabdu jechaadha. Miidiyoota hordoftanii irra adda baastanii beekuu qabdu. Keessumatti naaf gaaffii kanatti ta'u miidiyoonni akkasii akkamiin akka isaan viiraalii ta'anii ilaalamanidha. Akkamiin namoonni isaan viiraalii godhanii ilaalanti naaf hin galu. Miidiyaa amantii deemtee gaafa ilaaltu miidiyaan amantiin ilaalamu. Miidiyoonni akkasii garuu viiraalii ta'anii ilaalamu. Kanaaf kanarraatii of qusachuu qabna. Sababa ilaalteef qofa guyyaa kaleessaa keessatti viidiyoo tokko isinitti agarsiiseen jira. Mi'a bituutiin sababa ijaan argite qofaatiin kan isheen gara hafuura Lucifer jedhamu sanatti seente. Kanaaf miidiyaa akkasii zawwattarree ilaalla, irri deddeebinee ilaalla, hin baay'isna taateennaan miidhamuu dandeessu jechaadha. Osoo hin beekin hordofaa isaanii taatu jechaadha. Kanaaf miidiyoota akkasiirraatii of qusachuu qabdu. Keessumattiyyuu jechaadha. Gochaan amma ta'aa jiru kuni mul'ateef maafatti mul'ate jechaadha. Dhalli namaa akkasiinis of jijjiiruu hin danda'u. Qaamni dhala namaas akkas ta'uu hin danda'u. Akka wanta lafeen tokko qaama isaa keessa hin jirredha kan bineensi kun ta'aa jiru. Argaa jirtu akka inni itti deemu. Akka inni harka isaa godhu, akka inni wanta hunda isaa godhu bakka hin jiru jechaadha. Dhalli namaa kana ta'uu hin danda'a jedhee nama nuun. Kun maalidha? Daabiloosuma mataa isaatii warroota isaaniif bitaman duukaa hojjetaa jira jedhee nama naan. Kanaaf miidiyoota akkasiirraatii of eeguu, of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Kutaa lammaffaa viidiyoo taalentii irratti jechaadha. Barnoota adda ta'e wanta isaan raawwatan, wanta saalfachiisaa, wanta nama qaanessu qabadheen isiniif dhiyaadha. In argitu yaada qabdan koomentiirra nuuf kaa'a. Viidiyoo kan akka ilaaltanii immoo laayikii godhaa. Sababiin isaas maaliif namoonni hedduu hordofaa jiru ta'uu danda'a miidiyaa akkasii. Irraa deebuu qabu arganii. Kanaaf laayikii gochuu hin dagatina. Egaa koomentii gochuu hin dagatina. Laayikii gochuu hin dagatina. Hiriyoota obbolaan keessan bukkee akka ga'utti jechaadha. Miidiyaa neekstiitti immoo miidiyaa akka kanaa jechaadha. Viidiyoota badoo kan mul'isan namni dhiisuu qabu qabadheen isiniif dhiyaadha jechaadha. Kutaa
5ffaa irratti galatoomaa laayikii godhaa turtii gaarii.